Mee eessaa akka dhufteef maqaa kee nu ibsi. Maqaan koo Firaa'ol Birruun jedhama. Kanan dhufee godina Shawaa Ba'aa Aanaa Lumee magaalaa Moojoo ganda Duwwaa tokkorraa. Hayyee daqiiqaa lama qabdaa saniin keessatti waan fidattee dhufte nu dhiyeessine. Michuu dhugaa yaala seekoo magaal qalloo ko irkoo dhugaa yaa qaceekoo yoon sittaaree qalloo ko kolfuu qabda yaala seekoo yoon attaartee qalloo ko kolfuun qaba yaala seeko nan sittaaree taakkitti too sinnattaare yaala seekoo nan sittaare osoo laafi laamee jennee gaadin teenye addaan baanuu taakkitti too toltaa geenye ko gorii jennaan adidde wal dhagahummaa nu dibde nan gora jennaan adidde wal dhagahummaa nu dibde ko gorii jennaan adidde wal dhagahummaa nu dibde nan gora jennaan adidde wal dhagahuun hiika dhabde osoo wal maraarfanne wal keenya bobaa jalaa homtuu dhufee nuun tuquu wal gaachanna jaalalaa sababa keetiin sababa kootiin jennee wal ba'anutu baay'ate addaan hin baanu gargaar fagaanne hiddaa dhiigaa wal guduunfine mee golfinu koo mee mammaariyacha mee golfinu koo mee mammaariyacha mee golfinu kootu mee mammaariyacha mee. Hayyee gaariidha. Galatoomii. Natti toleera sagalee baay'ee bareedaa qabda. Humnas qabda. Ijoollummaas waan qabduuf sichitti bareechitee akka hojjettu hin beeksisa. Jabina qaamaan hojjetamti? Maaliif akkasii jedhe beektaa? Hafuura qabda. Garuu sodaattee kukkutaa turte gidduu gidduutti. Sun immoo ta'uu hin qabu. Sodaan hin barbaachisu. Sagalee baay'ee bareedu qabda. Namatti tola. Inni asirratti hojjechuu qabdu nan si gorsu. Iskeelii wanta jedhamu jira. Dirqamadha muuziqaa keessatti. Rukuttaa isa jennu saniinis. Isa keessaas si duuka bu'aan ture. Xiqqoona jalaa ba'aa turte. Sana hafuu qaba. Kanaaf piraaktisii bareechii godhe. Kanaanach akka kiyyaatti natti toleera. Baay'ee gaarii. Carraa gaarii. Sagalee uumamaan sagalee bareedaa qabda taanaan immoo shaakalaan waa baay'ee waan itti dabaltu jira jechuudha. Qofa isaa gahaa miti jechuudha. Kanaaf waan bareedaa dhagayeera. Innis gaariidha. Waan sirraa'us jira. Waan itti fuufus jira. Kanaaf yaada siif kennamu. Fuulduraaf sirreessitee dhufuun sirra eegamaa jechuudha. Walakkaatti hafuurri kee ciccitaan ture. Isa kana immoo paawarii kee qabiti sana booda itti fufii jechuudha. Akkasitti himtee riitmikaal ispeeshaali. Riitmii baay'een turte. Yaada siif kennamee sirreessitii jabaadhu koottuu carraa gaarii. Kanatti hojiin hojjette baay'ee gaariidha. Sagalee uumamaa kan mataa kee kan ta'e qabda. Garuu gara fuulduraatti weelluma tokko irratti etuu hin ta'in weelluu bu'aa bahii qabu baay'ee jira. Isaan irratti humna kee kana caalaa ilaaluu dandeessa. Kanatti kana gootu immoo shaakalaa fi teeknikaalii gorsa amma sii laatame kana hojiirra hojjiteennaan gara fuulduraatti baay'ee kana caalaa hojjechuu dandeessa. Waan gaariidha kanatti dhiyeessitee carraa gaarii siifata. Galatooma.